Macaafa moototaa boqonnaa afurrirra isa jiru nan dubbisu lakkoofsa 29 kaasee jechuudha. Waaqayyo ogummaaf hubannaa guddaa yaada bal'aa isa akka cirracha qarqara galaanaa hammana hin jedhamne Solomooniif hin kenne. Ogummaan Solomoon ogummaa namoota gara ba'a biiftuu namoota biyya Gibxi hundumaa caalaa guddaa ture. Inni namoota warra akka Etaan, Ezaraayicha, Hemaan, Kalkulii fi Darda ilmaan Maahool hundumaa caalaa ogeessa waan tureef oduun isaa saba biyya naannoo isaatii keessa jiran hundumaa biratti hin beekame. Solomoon fakkeenya 3,000 dubbate. Weedduun isaa immoo 1,500 ture. Akkasumas inni waa'ee mukeetii hundumaa muka gaattiraa Libaanoonii jalqabee hamma waa'ee hisoophii ishee keenyan keessatti biqiltuutti waa'ee bineensotaa waa'ee warra baalleedhaan balali'anii waa'ee warra lafarra munyuuqaniif waa'ee qurxummii dubbateera. Saba hundumaa keessaa mootota biyya lafaa warra waa'ee ogummaa Solomoon dhagaan hundumaa biraa namootiin dubbii Solomoon ogummaadhaan dubbate dhaggeeffachuudhaaf ergamanii hin dhufu turanii jedha. እንደዚህ ይላል አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 ጀምሮ እግዚአብሔርም ለሰሎሞን እጅግ ብዙ ጥበብና ማስተዋል በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ የልብ ስፋትን ሰጠው። የሰሎሞንን ጥበብ በምስራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ጥበብና ከግብጽ ጥበብ ሁሉ በለጠ። ከሰው ሁሉ ይልቅ ከኢዛሪያላውያንም ከኤታንም ከማኦኤልም ልጆች ከኤማንና ከቀሌንያ ከዳሪልም ይልቅ ጥበበኛ ነበረ። በዙሪያም ባሉ አሕዛብ ሁሉ ዝና ወጣ። እርሱም 3,000 ምሳሌዎች ተናገረ። መኃልየ 1,500 ነበረ። ስለ ዛፍም ከሊባኖስ ዝግባ ጀምሮ ከቅጥር ግንብ ላይ እስከሚበቅለው እስከ ሂሶጵ ድረስ ይናገር ነበረ። ደግሞም ስለ አውሬዎች፣ ስለ ወፎች፣ ስለ ተንቀሳቃሾችና ስለ አሳዎች ይናገር ነበረ። ከአሕዛብም ሁሉ ጥበብንም ሰምቶ ከነበሩ ከምድር ነገሥታት ሁሉ የሰሎሞን ጥበብ ለመስማት ሰዎች ይመጡ ነበረ ይላል። አሜን አሜን። ገነመ ከና መተዱሬ ከዘሩ ረተንዱበዳ ያደ ዋቀዮ ኬሳ ተኡ ዮካን ያደ ዋቀዮን ተኡ በእግዚአብሔር ሐሳብ መሆን በሚል ርዕስ ላይ ትንሽ እናገራለሁ። ያደ ዋቀዮ ኬሳ ተኡ kan jedhu walii wajjin ilaalla. Namootni kakumoofaa keessaa baay'ee dinqifadhu. Especially Solomooniif Daani'eliin baay'ee ajaa'ibsiifadha. Sababni isaa Solomooniif Daani'eli በጣም የሚገርማችሁ ogummaaf beekumsaaf hubannaan namoota jiran hundumaa caalu. ልዩ መገለጥ አላቸው። ሶሎሞንና ዳንኤል ልዩ ሰዎች ናቸው። ከናፍ የሮባ የወይሳን ርድደቤን ቀይበቹ ጃለድ ዮካን ርድደቤ ዱበቹ ጃለድ ሶሎሞኒ ኦጌስቸ ፈኬኛ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅን ወልፈካቱራ ኦጌሰ ጭማ ቤካ ጭማ ሀዩ ጉዳር ሶሎሞኒ አኩማ ነሮ ደርበስንት ሂሜ ብየለፋ ከነራ ወኒ ሶሎሞን ህንቆረን ህንጅሩ ሶሎሞኒ ነማ አከሚ አከንተ Solomon ilma Daawiti mootichaati. Daawit mootichi ilmanni gara dhumaa argate. Ilmanni gara dhumaa argate. Kan isa dursan jiru. Kan isa dura dhalatan jiru. Abbaan isaa Daawit kan isaanin dura dhalche jira. Garuu Waaqayyo Solomon irraa yaada addaa qaba. Iddoo kanatti Solomon erga gara aangoo dhufee booddee kitaabota 3 barreesseera Solomoon. Kitaaba fakkeenyaa, kitaaba lallabaaf, kitaaba weeddotaa kan barreesse Solomoon mootichaadha. Mootii duwwaa utuu hin taane Solomoon qorataadha, geggeessaadha, ogeessaa, beekaadha, humna guddaa of keessaa qaba. Iddoo kanatti maal jedha isinitti fakkaata? Namoota biyya sana keessa jiraatan, naannoo sana, namoota naannoo sana jiraatan baha biiftu namoota jiraatan hundumaa caalaa Solomoon Waaqayyo ubannaadhaaf ogummaa
akka cirracha galaanaa baay'atu hin kenneef jedha. Baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Maal kenneef jedhaa? Hubannaadhaaf ogummaa akka cirracha isa qarqara galaanaa buufatee jiru hin kenneef jedha. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha isinitti fakkaata? Sabni beekumsa hin qabne yookaan sabni hubannaa hin qabne yookaan sabni mul'ata hin qabne hin galagalaa jedha. Kana jechuun bara kam keessa dhala namaa kan barbaachisu hubannaa beekumsaaf ogummaadha. Daani'elis namoota jiran keessaa namoota biyya sanatti booji'aman keessaa ijoollonni arfan sun hubannaa ogummaadhaaf beekumsaan hundumaa caalanii argamanii jedha. Ergaan sii qaba ganama kana. Ergaan sii qaba. Hundumaa kanatti ittiin caaltu. Birrii miti. Mana miti. Jireenya miti. Waaqayyo ogummaaf hubannaa beekumsa siif kenna. Maaliif hin jedhe beektu? Solomooni hunduma qoradheera. Wanti aduu gadii akkasumaan jedheen. Ayitaachuu ka'oone Solomooni wa'ee simbirrootaa qorateera. Wa'ee simbirrootaa qorateera. Yookaan wa'ee allaattotaa qorateera. Wa'ee munyuuqaa lafarraa yookaan ilbiisotaa qorateera gadi bu'ee mootii ta'ee. Kun mataan isaa iyyuu beekumsa. Beekumsa Solomoon ittiin qorate kan saayintistoonni ittiin qoratanii wajjin tokko miti. Beekumsiif ogummaan hubannaan Solomoon keessa jiru hubannaaf beekumsa ogummaa kan Kiristoos Yesuusiiti, kan Waaqayyooti. Namoonni hedduun barataniiru. Namoonni hedduun barumsa qabu. Baay'een profeesaroota, dookteerota, baay'een saayintistoota ogummaadhaaf beekumsa Solomoon qabu hin qaban. Hundumaa argeera Solomoon. Hundumaa qoradhee argeera. Ilaala biqiloota biyya lafaarra jiran hundumaa gaattiraa Libaanosii kaasee hamma biqilaa Isoophii ishee keenya manaa gidduutti biqiltuutti qoradhee argeera. Galaana keessa kan jiran hundumaas akkasuma. Waan lafarra jiran hundumaa qoradheera. Dargaggummaas argeera. Garuu hundinuu akkasumaani. Hundinuu akkasumaani. Iddoo kanatti maal jedha isinitti fakkaata? Solomoon jedha. Waaqayyo Solomooniif ogummaa hubannaa isa akka cirracha galaana qarqaraa maal godhedha? Hin kenneefedha. Harka keessan ol qabaa. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosin maayindi seetii keessan hin banaane. Ameen jedhaasin. Hubannaaniif ogummaan adda. Beekumsaaf hubannaan adda. Har'a maqaa Yesuusin karaa sadanuyyuu isinitti baneera. Maqaama Yesuusin yaada keessan baneera. Mee yaadi koo banameera jedhaa. Jedha yaadi koo banameera jedhame. Hin beeku. Nama tokko lama sadii ta'a hin beeku. Nama hundaachuu hin danda'u. Nama tokko lama sadii ta'a. Akka ana baasaa hin beeku. Maqaama Yesuusin nama tokko sammuunsaa banameera. Yehullaachuu yaada Kiristoostu gaxxamamaaf nama tokko ganama kana. Yaada Kiristoostu itti kaawwama ganama kana. Yaada Waaqayyootu itti kaawwama nama tokkotti ganama kana. Maqaama Yesuusin sirratti haa ta'u hin jedhan. Hallelujah. Be'iyya naata era jedha. Jedha naata era jedha. Ogummaaniif beekumsi bara dhaloonni abdii kutatan keessa nama gargaara. Sinii galeera. Bara dhaloonni muka qabataa dhaban keessa nama gargaara. Hubannaaniif beekumsi inni kam? Inni kan Waaqayyoo. Hallelujah. Addunyaa kanarraa namoonni yaada garaa garaa qabantu jira. Yaada gara
har'an beeku dhugaan siin jedha Waaqayyo yaada kee fageessa yookaan hubannaa kee ilaalcha kee fageessa Waaqayyo. Namoonni baay'een local thought yookaan family thought qabu. Yaada maatii qabu namoonni baay'een yaada mandaraa qabu. Namoonni baay'een immoo national thought qabu. Har'a maqaa Yesuusiin yaada kee geddereera. Nama cina keessan jiru harkaan qabaa raasaa ganama kana yaada kee jijjiirama jedha. Kan si gedderuu jedha. Hubannaa fi beekumsa Waaqayyooti jedha. Hinni kun immoo kan inni argamu jedha. Ayyaana Waaqayyootiin jedha. Ayyaana Kiristoosiitiin jedha. Yehullachu ogummaan nu keessa jiru ogummaa Waaqayyooti. Isa biyya lafaa qabaachuu dandeessa. Barnoota biyya lafaa qabaachuu dandeessa. Dandeettii biyya lafaa qabaachuu dandeessa. Inni kana jechaan jiran anamma ogummaa ittiin baroota ce'ane beekumsa ittiin dhaloota shallagan maqaa Yesuusii yaada kee irra kaa'eera. Anin beeku namoota baay'eetu jijjiiramanii ba'u. Ameen. Namoota baay'eetu jira kan falasafan yookaan falaasama hedduu ka dubbatan hedduutu jira. Garuu biyya kanan gedderre dachee kanan gedderre biyya kana gedderuun dachee kana waldaa kiristaanaa gedderuun kan danda'amu hubannaaf ogummaa Waaqayyooti. Sinii galee hubannaaf ogummaa Waaqayyooti. Ogummaaniif hubannaan Waaqayyoo karaa ayyaana Kiristoos nuuf kennama. Mana dubbisa afaan Oromoo isaa Efesoon boqonnaa 1:8. Efesoon boqonnaa 1:8 akkasidha. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nurratti dhangalaase baay'eedha. Dhaggeeffadhaa irra deebii ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaatiin ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaatiin hubannaa isaa hundumaan nurratti dhangalaase baay'eedha. So anamma kanan jechaa jiru hubannaaf ogummaa Waaqayyo biraa dhufe. Hubannaaf ogummaa harka Waaqayyo yaada Waaqayyo keessaa dhufe jechaa jiraan. Maakaasaa kaapraasiyaa. Itti fufiinaa dubbisi Daani'eel 1:17 kaasee 21tti. Akkasiin sagalee Waaqayyo na duukaa caqastan barbaada. Yehullachu sagaleen Waaqayyo sin gedderu yoo ta'e bara baraan hin gedderamtu. I tell you truth. Dhugaan sitti maa jira? Daani'eel boqonnaa 1:17 Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf dhaggeeffadhaa. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caaffattootaa fi dhaggeeffadhaa. Beekumsa caaffattootaa fi ogummaa hundumaa fi hubannaa isaaniif kenne. Daani'eeliif immoo mul'ataa fi abjuu hiikuu kennaa argate. Mul'ataaf abjuu hiikuu maal godhe? Kennaa argate. Irra deebii 17 kaasee. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf dhaggeeffadhaa. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caaffattootaa fi dhaggeeffadhaa. Beekumsa caaffattootaa fi ogummaa hundumaa fi dhaggeeffadhaa. Tokko keessaa nan bifne hubannaa hundumaa fi hubannaa isaa kenneef. Daani'eeliif immoo mul'ataa fi abjuu hiikuu kennaa hin argate. Harka keessan ol qabaa. Wanti amma asii dubbifame tokko utuu nafiin sirratti ta'eera. Eenyu biraa argatan jedhe? Waaqayyo dargaggoota arfan kanaaf dhaggeeffadhaa. Ogummaa hubannaa sinitti meera. Daani'eel fi Meeshaak Shaadreekiif Abdineegoon boojamanii dhufan. Waaw! Yeroo hundumaa wayii jara kana haasa'u natti tola. Maqaa Yesuusin amma kan isin yaaddanii hin beekne sammuu keessanitti isinii gaxxameera. Ameen! Yaaddee kanatti hin beekne. Hubannaati yoollee hubannaaf ogummaa gaafa qabaattu yaadati yaaddu yaada mandaraa yaaddu hin baata.
kanatti yaaddu yaadati yaaddu guutummaa biyya lafaa yaaddaati sittani ma guutummaa biyya lafaa yaadda baattee jirtu gaafa ogummaan hubanna Solomooni በጣም የሚገርማችሁ hubannaaf ogummaa kana erga argate namoota biyya sana jiran hunduma biyya Gibxi dhaggeeffadhaa biyya Mesopotaamiyaa biyya Palestiin biyya Sooriyaa as gaanfa Afrikaa utuu nafin ogummaa Solomoonitti gurra qabanii dhaggeeffatu turani ogummaa Solomoon waaw gara biyya Arabaa kana biyya Israa'el keessa Waaqayyoo jedhamaa jira innis waan biraa miti ogummaa qaba ogummaan kun eessaa dhufe Waaqayyo biraa dhufeef nama cira keessa hin jiru kan qaba Waaqayyo baasee si mul'isa jedha sidittanima maaliin ogummaaf beekumsaan qabeenyi ogummaaf beekumsi Waaqayyo biraan dhufu yoo ta'e hin jiru hin badan diigam hin kufa maqama Yesuusiif ulfinni Waaqayyo keessa kee buufateeran jedhan isinittimu kana booddee biyyi kun hin qulqullaa nama cira keessa hin jiru kan qaba raasaati Waaqayyo biyya kana hin qulleessa jedha hin qulleessa jedhaane karaa kee Waaqayyo hojii hojjetu qaba sittani maganama kana hin baata hin deemta lafati dhadhee ejjettu ganama kana wanta raafamutu jira ሼክ የሚሆን ነገር አለ ስትወጣ ስትገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መናወጥ ይሆናል ስኒ ገሌራ ሜ ለፈነቁ ጀዳ ራፈመቱታ ጀዳ ለፈነቁ ጀዳ ዋቀዮ ዋና ሃራ ጎደ ጀዳ harka keessan ol qaba dafa fudhadhaan harka maqama Yesuus Kiristoosin hin deemta hin baata hin galta iddootti ejjettu ulfina Waaqayyootu ejjeta waa'eekit karaa kee ta'e Waaqayyo lafa raasa hubannaan kun ogummaan kun Waaqayyo bira ergaan kun Waaqayyo bira waa'eekee namoota baay'ee dinqifachuu jalqaba sittimu gaafa ogummaaniif beekumsi Waaqayyo nama keessa dhufu namni jijjiirama jechuun biyyatu jijjiirama jechuun iddoon aarsaa Waaqayyo hin ijaarama maqaa Yesuusin iddoo aarsaa Waaqayyo yaadi Waaqayyo si keessa jira iddoo aarsaa bad yoollaachu iddoo aarsaa bad lafa bad mana Waaqayyo kufe situ lafa kaasee ijaara Waaqayyo si keessa jira Eliyaas iddoo aarsaa deebisee ijaare dhabne akkeedhaam deebisee maal godheedha hin ijaare deebisee maal godheedha hin ijaare Waaqayyotu hubannaa isaaniif naa dubbismee Luqaas 24 yookaan 45 ergasii macaafa haa hubataniif sammuu isaanii ibseef dhaggeeffadhaa bartoota kaasee gooftaa Yesuusi waggaa 3 guutuu ofuma duukaa jooraa turan duukaa deemu waggaa 3 guutuu watch me na ilaalaa waggaa 3 guutuu yoonni gaara dhaqu yoonni laga dhaqu yoonni taa'e hin taa'u ofuma olii gadi duukaa jooru hamma ammaatti dubbii Yesuus dubbate hin hubanne ብዙዎቻችን እኮ ዝም ብለን ነው ቸርች የምንመላለሰው ስለ ክርስቶስ አይደንቲቲ ክርስቶስ ምን እንደሚሰራ እናቅም ጨሉመን ደም ነሞን ባየ አን ወልዳ ከሰትን አለደ ጀዱ አባኮቱ ጃርሰ ወልዳ አባኮቱ ሉባ ፓስተሪዳ አባንኮ አቲኮ ጃርቲ ወልዳቲ ስኒገለረቲ አይሰራም ኩንን ወጀቱ የውላችሁ ዝና ከሁን በኋላ ይበቃል ስኒገለራ ሰኝ ፈሪሶኒ አርግተኒት ዮታኤ ኑመሌ ሴራ ከምቤ ኮንጅሩ ኑመሌ ነምን እንጅሩ ኑመሌ ቤካ መጫፋን እንጅሩ ጀዱ በርቶኒ ቴውፊቲ ከነቀቡ በርቶኒ ዱዳ ከነቀቡ ገራንሳን ያንሳን ያመዩን ጅጅረምኔ ሜረዴቢ
Haleluuyaa. Luqaas 24:45 Ah. ergasii macaafa haa hubataniif sammuu isaanii ibseef. Dhaggeeffadhaa. 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 Piraasii kaatiyaa pirooshii kabaanii. Maal hubataniif? Kottume Paawul. Raavalaasiyaa. Paawuleenii jenna. Calluma dheena duukaa deema kana dura. Bakka yoon taa'een ta'a. Yoon ka'ees hin ka'a. Yoon deemeen deema. Garuu maaliif akkana duukaa deema? Maaliif akkan taa'u? Maaliif akkan galu? Maaliif akkan nyaadhu? Calluma dheeyaan nyaadhaaf nyaata. Deemee Yesuus gaafa du'ee du'aa ka'u gaaffii tokko gaafa isaan gaafatan sammuu isaanii maal godheef jedha. He has opened their mind jedhan Ingiliffisa. Sammuu isaanii kana in ibsee fedha. Gaafa manna si xaq gaafa inni godhu waaw. Maal hubatan achi kaasanii? Maal hubatan? Caaffata hubatan jedha. Daani'eliin immoo dhaqinaa dubbis iddoo silaa. Maal hubatan? Maal hubataniif jedha. Caaffata haa hubataniif jedha. Naa dubbisi. Caaffata haa hubataniif jedha. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caaffattootaa fi dhaggeeffadha. Beekumsa caaffattootaa fi ogummaa hundumaa fi hubannaa isaaniif kenne. Hubannaa isaaniif kenne. Beekumsa maalii jedha? Beekumsa caaffattootaa. Beekumsa caaffattootaa. Yesuus immoo maal akka hubataniif jedha? Macaaficha hubataniif. Macaaficha yookaan caaffaticha haa hubataniif maal isaanii bane jedha? Sammuu isaanii baneef. Sammuu isaanii bane jedha. መጀመሪያ አእምሮአችን መከፈት አለበት። ይኸውላችሁ ይሄን መብላት አለብን። ይሄን ካልበላን ከነኛ ነው ዮቴ ክርስትናችን ሽብሸባ ብቻ ይሆናል። ሲገለ ረብቲ ወልዳደና እንገል ሲገለ ወልዳደና እንገል ገነመ ወልዳ yeroo waldaa raawwatu manatti amma argitanitti yoo ta'e gubaa'ee kana keessa deksaatii ja'a taanaan mee buusii fuuna gaafa nuyi jennu duddi dichee sokke amma warri kun maayindi seetiin isaanii sirranne bar amilkoo koo yeullee waaqeffannaan hir'uun hin jiru. waaqeffannaan guutuudha. Faarfattee lallaba dhaggeeffattu yoo ta'e, lallaba dhaggeeffatteen faarfattu yoo ta'e, lallaba ergi raawwatte kennaan kennitu yoo ta'e, isa dur barteedha. Amma ganama kana nan ajaja. Nama tokko Waaqayyo boloonii sammuutiin caaffata hubatan baneera. Annageenya. Ameen ameen. Nama cina keessan jiran kan qaba har'a sammuun kee caaffata dubbisuuf hin banama jedha. Ila namoonni baay'ee wangeela yeroon barsiisu buloota keenyatti nan wangeela akkan daaqotti qayyabatu. Car godhanii deemu. Asii seera uumamaa lixu fiiganii achi Daani'eliin lixu achi ba'uu lixu. Daqiiqaa tokko dubbisuu hin danda'u namni taa'ee mayuu sagalee waaqayyo caaffata dubbisuu hin danda'u namni. Namoota tokko gaafa caaffata dubbisuu jalqabu akka nama buna suusayamu machuu jalqabu gaafa dubbisuu jalqaban yehullaachuu dachee kana gedderuu kan danda'u kana duwwaadha. Itti naman ta'anii kana duwwaa geddera dachee kana inni kun amma sammuun keenya baname nu jijjiiru toomaa tokko gochuu hin dandeenye. Maqaa Yesuusiin ganama kana ani sin geddereera. Ameen jettuusin. Iya ani gedderameera jedha. Ani gedderameera. Ani hiikameera jedha ka. Ani hiikameera. Maqaama Yesuusin isin hiikeera. Ameen. Solomoon sinitti meera. Fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Amma wa'ee Solomoon haasa'uu barbaade miti. Har'a ogeessa caalu Yesuus nu gidduu jira. Menaa dubbisi Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 31 naa dubbisme. Luqaas 11:31 mootuun biyya gara mirgaa guyyaa firdiitti dhaloota siyaanaa kana wajjin kaatee hin mul'atti. Ittis hin farachiifti. Isheen ogummaa Salamoon dhaggeeffachuudhaaf
biyya fagoodhaa dhufteetti. dhufteetti. Amma garuu kunoo Salamoon irra kan caalu as jira. Dhaggeeffadhaa. Har'a waan sitti hima. Har'a Solomoon irra kan caalu as jira utuu hin taane si keessa jira. Ameen. Mee na keessa jira jedha. Na keessa jira. Irra deebiinaa dubbisi. Mootuun biyya gara mirgaa guyyaa firdiitti dhaloota si'anaa kanaa wajjin kaatee hin mul'atti. Ittis hin farachiisti. Isheen ogummaa Salamoon dhaggeeffachuudhaaf biyya fagoodhaa dhufteetti. Amma garuu kunoo Salamoon irra kan caalu as jira. Eenyutu dubbata jecha kana? Yesuus. Kiristoos Yesuus raasuu ነው. Amma eessa jira jedhe? As jira. Maaliif as jira beektu? Maaliif jedhe? Yesuus yeroo sana namatti hin galle. Gaafan isiniin jedhu Yesuus du'ee du'aa ka'ee namni Kiristoosin hin fudhanne. Galaatiyaa 2:20 moonaa dubbisi. Galaatiyaa 2:20. Egaa si'achi Kiristoos sana keessaatu jiraata malee. Dhaggeeffadhaa. Egaa si'achi ogummaa yookaan immoo Kiristoos sana keessaa jiraata malee. Anatu jiraata miti. Anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo. Jireenyi ani amma fooniin jiraadhu immoo. Ilma Waaqayyoo isa na jaallatee. Way. Ilma Waaqayyoo isa na jaallatee. Ofii isaas dabarsee isaanaaf kennetti amanuudhaan. Ofii isaa dabarsee isaanaaf kennetti amanuudhaan maal ta'e? Nan jiraadha. Yeroo sana eessa jira? Asan jira. Asan jira. Ammoo nu keessa jira amma. Maaliif Yesuus amma yeroo sana maa nu keessa hin taane? Ammoo yeroo sana du'ee du'aan kaane Yesuus. Du'ee amma du'aa ka'utti Kiristoos nu keessa hin turre. Gaafan isiniin jedhu Kiristoos nu keessa hin turre yeroo isiniin namni Kiristoosin amma fudhatutti Kiristoos isa keessa hin jiru. Kiristoosin utuu fudhateen Kiristoos keessa hin jiru. As jira jechuun jira garuu hin fudhanne jechuudha. Amma garuu jedhe Phaawulos kana booddee anatu jiraata miti. Ogummaa kana hubannaa kanatu na keessaa jiraata. Inni immoo Kiristoosidha jedha. Ne jedha har'aan booddee jedha. Har'aan booddee Kiristoos sana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenyaan har'a jiraadhu. Kiristoos sana jaallatetti amanuudhaan jiraadha. Warra amananii fudhatanii asii akka gadi ba'an waan haaraa harka isaanii gala. Nama cina keessan jiru kan qabaa raasaa asii akka gadi baateen jedha. Wanta akka dhageessee hin beekne jedha. Dhageessa jedha. Kiristoos yeroo nu keessa jiraatu የሌለ ምስጢራቶች ይገለጣሉ። የተሰወሩ ምስጢራቶች ይገለጣሉ። ምስጢራቶን ዶክሳን እንጅር ዶክሳን ነርገምነ ዳሎተ ጀላ ከኖ ከተ በከባ ፈመንጀሪያን ዶክሳን ማለት the secret of ዶክሳን ኢኮኖሚ ዶክሳን ሲያሳ ዶክሳን አፉራ ዶክሳን ulfina waaqayyo hin mul'ata. Yoom gaafa Kiristoos itti amanu. Yoom gaafa ogummaa waaqayyo fudhan. Yoom gaafa hubannaa waaqayyo fudhan. Yoom gaafa harki waaqayyo irratti ta'u. Akka asii baateen jedhaane ulfinni waaqayyo sirra dhufeera jedha. Ayyaachuu biyya warra waaqayyotti amananiif biyya warra waaqayyotti namanne ollaa mataa'ee ollaa waaqayyotti amaneef ollaa waaqayyotti namanne. Biyya kana keessaa kana booddee fakkeessuun isin hafa. Isinitti meeramte? Hinafa. በትክክል የእግዚአብሔር wisdomና እውቀት ይገለጣል። ሂናፈ በቃ ፈኬሱ ሂናፈ ከራ ሁሉማ ሂናፈ ጀዳ ጋፈከም ጋፉል ፍን ዋቀዮ ሙለቹ ጀልቀቡ ሂናፈ በቃ እንጅጅራም ተዋንቴ ነሙንዱማ ጅጅራም ሂናፈ በቃ ገደዱን ሂናፈ መከራ ጭንቀት ስቃይ ሁሉ ይቀራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ biyya kan geddaru hubannaaf dhoksaa yaada waaqayyooti. Solomoonin ilaaluudhaaf namoonni naannoo sana jiran argitaniitu miti hin dhaqu turan hin dhaggeeffatu ogummaa Solomoon. Waaw nama akkasiitu ka'e nama cimaa akkasiitu ka'e piraasii kaatiyaabu. Maqaa Yesuusiin waan haaraan isinii ta'eera. Iyyaa naa ta'eera jedhaa.